باسبورتي لمي إثيوبيا هنتينف لمي بيجالاتيف باسبورت توكو الشمار كفوني هرزوتيا سوبر هوندي خيسن باكو مديرتنا تنجين ربي اسم برايراتو أرانتنا وانغرتي اسم فيديو اسم في قبل تنجرا توكو فرت واي أمراتي والقبته نموني غرتي ماتي خيسن أمرا غوسو فيتن في اللي غرتي خان أمرا في غودو فيتن باكيجي بريدا أنو براجرا چودا إن اسمالو كيس قبتا غويا سدي مدينة غويا تربمو مكة كان غرتي أستاذوتا خان غرتي سنداو كيسو جرا نياتا مالي باكا بولتي في ماكينة دا باكا سنداو كيسن هنداو چودا ماكينة جراچو باكا بولتي غرتي هوتيل غرتي 5 ستار إسا جرا غارو نياتا قفا نياتا دوغاتي قفا إسن إف دبرتا مالي وان برا هندا نوراچو سنف باكيجي بريدا راجرا خانا نموني غرتي مراجا غوتو بربادن انفورميشن غوتو بربادن خيسان ندبسون ديسن چودا سعودي عربيا يوكانمو مدينة مكة زيارو ديسن چودا غما خنيان إن لما فادا شمران غرتي هوجيداف بيوت عربا ديمو بربادن أكما كان دورات أوفا جرا ونمو ديسن چودا خيستو غرتي ورين غرتي أفان عربي ربيخو خان غرتي خانا دورا ديمي ديبي يرو غابا خيستي غرتي كتمروف خانا دورا إسنتمن توري أما لك سماچو تربيت كوسون غنيتي نتمرا فيچودا نكونو ديسني إن برامو كانا والقبته يرو باي غرتي جولن ديرا نتلن غرتي بيوت عربا ديمنا درغچو فينا جتني خان نغا فتن جرا غرو أما فكان ديرا نو برا هنجرو يو خيسان غرتي نكونمتن ميبي غرتي كارا غرتي دامو إسنتني واي غرتي ولي غرتي موتوما توباتي في موتوما سومايلاند والقبته أكما بكمو dhugaadha biyyi takka balbala galaanaa arkachuun baay'ee gaariidha arkachuu qabdis kana wal qabatee obboleeyyan keenya gartee kan Somaaliidha tokko tokkos lola kaasaa jiranii garra sooshaal miidiyaa irratti jechuudha lafarratti illee gartee ijoollee teenyatan gartee biyya isaanii keessa jiran yeroo gartee cirra gaafadhu dargaggeeyyiin gartee Somaaliidha nutumaa jiranii dhagaa nutti hiranii gartee mana hojii keenya gartee nu jala balleessanii warra hojii gartee keessaan dhufee natti himsanii jira jechuudha garuu namni keenya eeggadhaadha biyyi teenya balbala galaanaa arkachuun sidha waan hafan qabne arkachuu qabdi dirqama arkachuu qabna ummanni keenya keessattuu gartee ummanni keenya gartee kan karaa harargee kanaan jiru if qopheessa yeroo gartee hangartee wanni kun gartee karaa qabatu namoonni gartee biyya Somaaliland keessa jirtan Somaalee wal magaalatti gartee biyya san jirtan if eeggadhaadha yoo gartee horii qabatanii horii keessan gartee karaa meeffadhaadha rabbi sana eeguuti inshallah waa hundarraa anaa rabbi wajjin akkuma beekamu waa'ee paaspoortii wal qabatee waa'ee gartee malaamaltummaa biyya keessatti wal qabatee yeroo ammaan tana mootummaan hanga danda'ameen tarkaanfii fudhachaa jira keessattuu gartee waa'ee gartee immigireeshinaatti wal qabatee akkasuma gartee waajjiroota gartee garaagaraa irratti malaamaltummaa daaguudhaan gartee kan irratti dhaqqabamee gartee to'annoo seeraa jala oolan gara gartee nama 175 gahee jiraachuudha namoota 175 kan yakka malaamaltummaadhaatiin himanni irratti baname hidhaan cimaan adabbiin hanga waggaa 19 hidhaan gartee katti murtaa'u ministeerri haqaa beeksisee jira namoonni 175 kun badii isaanii amananii jiran jechuudha akkasuma gartee kanneen keessa gara nama 60tti kan tilmaamamu jechuudha dalayduu immigireeshinaati jechuudha aangoo seeraan malee fayyadamanii balaadhaaf uummata saaxilan jee mootummaan ifaan ifatti ibsee jiraachuudha kana wal qabatee namoota gartee 175 kana ministeerri haqaa akka beeksisatti hidhaa adabbii waggaa 19 akka gartee hidhaman beeksisa godha jiraachuudha immigireeshinaa jechuudha akkuma beekamu gartee waa'ee immigireeshinaa kana wal qabatee jechuudha yeroo baay'ee gartee namoonni hedduun irraa gartee rakkina himachaa ture waybaata ture ammaan tana jechuudha ifaan ifatti faayilii irratti baname paaspoortii lammii Itoophiyaa hin ta'iniif lammii biyya alaatiif paaspoortii tokko 300tti lammii biyya biraatiif gartee akka gurguraa turan akka gartee kannaafii turan ragaan gartee irratti mirkanaa'ee jira akkasuma gartee qabeenya isaanii gartee kan isaan horan isaan qaban irratti illee eessaa akka fidan kamitti gartee karkatan kanallee gartee qorannoon gartee karatti banamu dubbatamee jiraachuudha kanaaf mootummaan namoota gartee malaamaltummaa hojjetan bakka kamittuu jechuudha iddoo kamittuu hanga danda'ameen tarkaanfii irratti fudhachaa jiraachuudha wal magaalatti jechuudha akkasuma gartee airpoortii keessallee malaamaltummaan kun baay'inaan jiraachuudha nama gartee seera guututee gartee osoo deemu jiru akkanumas qabanii maallaqa bakka itti si gaafatanii jiraachuudha. Guys. This is Ethiopia Skylight concert ira jira. Concerti amazing. Kana fakkaata jechuudha. Abeet.
Wow, wow, amazing. Wow,